Gamoon gurguddaan lama akka billawaatti qophaa'e bakka waggoota muraasa dura galaana qofa ture irratti ijaarame. Namoonni hedduun waan kana hin amanne. Bool'i guddaan kun gamoo dheerinni isaa meetira 211 ta'e qabaachuuf qophaa'edha. Injiinaroonni baay'een kun hin danda'amu jechuun yaadanii turan, garuu ta'eera. Waggaa 4 keessatti utubaaleen bu'uuraa 267, dallaa cimaan 8 fi murtoo injiinarii addaa tokko hojii kana dhugoomse. Qatar galaana keessa cirracha xuuxxee baasuun lafa haaraa uumee lafa dheerinni isaa kiiloomeetira 38 ta'e kana irratti gamoon guddaan kun ijaarame. Bonyi gamoo kanaas qarshii mootummaa Qatar irratti billaa lama fakkaatuun yaadame. Wanti nama dinqisiisu ammoo gamoo kana keessatti darbiin lama wal fakkaataan tokkolleen hin jiru. Darbiin hunduu boca adda addaa qaba. Gamoon guutuun dallaa konkiriitii cimaan 8 irratti hundaa'e. Dallaan tokko isaanii ba'aa adda addaa baata. Yoo wal qabsiisanii sirriitti hin hojjetamin gamoo guutuu kufuu danda'a. Garuu rakkoon guddaan tokko ture. Lafa galaana irraa uumame kanarratti gamoo guddaa ijaaruun salphaa hin turre. Kanaaf dura lafti maal irraa akka ijaarame sirriitti qoratamee bira gahuun barbaachisaadha. Meetira 20 jalqaba keessatti cirracha lafaa fi dhoqqee galaana qofaa ture. Kuni ba'aa gamoo guddaa baachuu hin danda'u. Garuu meetira 211 ol dheeratu ijaarsaa qofaa miti. Mootummaa nama beekumsaa fi kutannoo agarsiisa. Yeroo gamoo guddaa argitan hundaa bareedina isaa qofaa osoo hin taane hojii guddaa isa jala dhokate illee yaadadhaa. Hojiin injiinaroota kumaatamaa fi kutannoo isaanii malee ajaa'ibni kan himamuu miti, hin uumamu. Kanaaf waan gammaatti na faana turtaniif galatooma. Hedduun isin jaaladha. Nagaarra naaf tura.